dhumarratti Sa'iidoon Baardaarin deeme. Hindeema warri na eega. Hindeema Sumayyaan na eegdi. Hindeema ijoolleen na eegu. Jedhee jechuudha. Sa'iidoon gara Baardaar deemeetii jira. Waan gaarii dhageenya jennee eegnaga. Waan gaarii argina ni dhageenya. Sa'iidoon Baardaarin jiheera garuu xaanaa irratti bishaan xaanaa irratti salphannee dhimmooti maal ta'e laata? Bishaan xaanaa irra moo maal gochii dhaqanii yoom dhaqanii mootutu waan biraan baay'ee xaanaan suni too dubbanuu bashannanaaf akkama miti irra caamamoo waan ani akkam beekutti garuu bashannanaaf tuurizimii tuuristoota dhaqee daawwatan se'an daawwiidhaaf dhaqama miti. Baranneen xaanaa kana barannee anu beeku ani maal seetanii anu muriin kooyu amma baay'ee gara 45 kaleessan 45 fixe. Kaleessa 45 fixe ara 46 waan qabadhee fi irraanfadheera waa'ee barumsa. Garuu dur nan dhagaa bashannanaaf qaman se'a. Egaa qoosaa dhiisaati nagaan siniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaaf galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii yaa'u ani gammadeen dhufe dhugaa dubbachuudhaaf gammadeetan dhufe. Barreeffama Sa'iidoof suuraa Sa'iidoo kan inni Baardaarin dhaqee ragaa inni maxxansinaan deebusaa maxxansinaan dhufe jechuudha. Maaliif seetan beektu erga nan deemadhe amma torban tokkoon ta'u viidiyoo wayii ergi dalagee qabana gadhiisaatti ayyuun hin deemtu jedhee ni nan deemadha ayyuun hin deemtu yetti ergasii immoo Adaamaadhaa gadi dhufee Finfinnee ture akka hin deemne yeroo dhaga'u ani dhuguma deemeeran se'e gaafa sana gaafuma viidiyoo gadhiise deemen se'e edan hin deemne yaa haalli tokko mijachuu fi qaba akkasumatti kaanii hin qajeelan jedheen dhiise amma immoo deemeeran naadhu nan gammade kaleessa ifaatti bilbilanii hambisuudhaaf yaalii baay'ee taasisaa turanii yaa'u yoo jechuudha yoo Sa'iidoon fedhiisaatiin barbaacha Sumayyaa dhiise malee humtuu san dhaabsisu ayyuun isan dhaabsistu eenyullee hiriyoonni ayyuu san dhaabsisanii eenyullee isa hin dhaabsisan hamma inni keessa isaatii ka'ee wayi keessa isaatii keessu kana booda Sumayyaan barbaadu yoo jedhe waa godhuu namni hin danda'u kana ala Sa'iidoon Sumayyaan barbaada ijoollee isaas hin barbaada amma maal gootu kadhannaa godhaa fi du'aayii godhaa fi sin maaliif ergachi gahee akka dubbiin isaanii xumuramee nagaadhaan ijoolleen Sumayyaanis bakka tokkotti deebi'anii jireenya isaanii jiraatan du'aayii godhaa fi rakkoon qabu dhugumaadha tsalootis godhaa fi kadhannaas godhaa fi hundumattuu kadhannaan nagaama jechuudha kadhannaan dhagahamaati kadhannaa godhaa fi siniin jedha. Waan baay'ee hojjetaniiru waan baay'ee godhaniiru jechuudha yeroo baay'ee jechuudha amma garuu Sa'iidoon kallattiidhaan Sumayyaa silaa footoo Sumayyaa faana Baardaar sana iddoo bashannana xaanaa sana Sumayyaa faana footoo qicc gootee gadi ergiteetta ta'e abeet warra addaan bahuu keessan barbaadu akkam akka gubatan boolla qofforatanii sin eegu boolla meetirii 2 qopheeffatanii sin eegu ture. Ati garuu kan balleessite viidiyoo suuraa kee qofaa ergite itu suuraa Sumayyaa ijoollee kee lama tokko ati baatte tokko Sumayyaan baatte kismis walgootanii footoo kaatanii nu ergitaniitu ta'e ilil bakka araaramtanii tenne jala murraa bakka dubbiin keenya wafaan makeenyarraa fuudhamee araarri ta'eera araaramtaniin ammas ergachi geesse abdiin jira rabbi si haa eegu waaqayyo si haa eegu. Hamaatti dabarseellee si hin kennini inni jedhameef inni karoorsamellee sirratti hin ta'ini waan namni yaadee fi waan sodaatamellee sirratti hin ta'ini anu kadhannaa godhaa fi edeen kadhannaa si godhaa iraada yaa rabbi akkamiin si godhachuu kana beekaseete akkattiin diinni kee haa caccabu karoorri diinaa yaadni diinaa hunduu bullaa'ee burkutaa'ee ati garuu nagaadhaan araaramtanii ijoollee kee faana Sumayyaa faana akkachas deebitan as deebitu gara magaalaa Finfinnee way Adaama akkas deebitanii inshaallah waaqni isinaa gargaaru anu baay'een kadhannaa kadhadhee miti jara keenya ameen jechuun haa ta'u naaf haa ta'u jechuudha
bakka waan gaariin tokko moo naafaa ta'u jedhame hin ta'a. Sinis du'aa godhaafi kadhannaas godhaafi egaa gahee jedhe nurraa dhaabbatu. Sumayyaa immoo laphee ishee haa laaffisu jedha. Bakka laphee ishee haa laaffisu waan hundumaa haa dhiistu. Waan ishee aarsus waan qiimii qabattes ishee haa dhiisisu. Hundumallee lafa kana haa taatu gaafa Sa'iiduu argitu gaafa fuula isaa kana argitu gaafa akkatti salaaltu jechuudha. Lapheen ishee fashash jedheefi akka isaa laaftu akka gaafa guyyaa jalqabaa jechuudha. Gaafa wal jaallatanii akka gaafa si akka ta'u akka haara'u rabbi ishee haa godhu. Kana jaala akka fakkam jedha shaama qabsoo bara meeqaatu galma ga'uuf bariin qalladdu sin qabsoo ja'a ol qabsaa'amedha bara. Umarratti yoo qabsoon qabsaa'ame milkaa'ame gaarii miti. Dadhabbiin keenya maal lafatti bada? Dadhabbiin kan keessa maal lafatti bada? Waldhaansoo baay'ee wal qabaan turre numaaf isin wal lilaan turre wal fiixaan turre annannaasaa isin hin barreessitu ni kan hin barreessan ni kan sagalee ergan ni kan bakka lola baay'ee turre garuu amma goolabamuuf jabaadhaa goolabamuuf jabaadhaa hamaas hin dubbatiina. Waaqni irra nu aansa hin araaramu humti humaa tokko hin ta'u. Nagaan hin ta'a tasgabbiinis hin ta'a achasiin dhufu jireenya isaanii hin jiraatu. Jireenya isaanii hin jiraatu. Ayyuunis garaatti qabdi yoo ta'e nagaan ishee haa hiiku. Ijoollee nuuf haa dabalanii sanyiin keenya baay'atu hin akkasiin bitire bakka amma nagaa barbaanne araara barbaanne waan ta'eef kun waan gaariidha. Akka maa bakka namoonni tokko tokkos amma dubbii bareedduun dhufeera jechuudha. Namoonni gidduu seenanii darrabaman hin darrabaman jechuudha. Maa darrabamtaatu warri jedhama jechuudha. Namoonni tokkorra darrabamanii tokko yeroo arrabsan tokkorra goru iyyaa tokkorra goranii tokkonna arrabsanii yeroo warri sun lamaanii araaramanii warri sun warri darrabame warri irra goree akkam ta'aadha. Isinis itti yaada akkamitti akka araaramtanii yaa orgi dubbii fixanii orgi araarri bu'ee hundumaa araarama. Isinis itti yaada warri karaa ayyuus dhuftanii jecha darbaa turtan hiriyaa Sumayyaa jechuudha. Kan akka Hawwa atis qophaa'e araaramamuuf waan ta'eef. Kan akka eenyu maqaa ishee naan galu hiriyaan ayyuu sun hiriyaa ayyuu atis dhiyeenyi kana jalqabde natti fakkaata akka warra kaanii miti. Atis mala araaramamuuf waan ta'eef araara kana keessa atis araaramtee dubbiin hafuu qaba. Maaliif bukkeetti hafuu qabdan kaasinis Hawwaan bukkeetti hafuu qabdu qabsoo guddaa kan gaggeessitu achi taa'ee Hawwaadha. Ayyuu irrattis likkii kan himtu eengadda kanas maal jettee hiikiyyuu jechaa turte Sa'iidiin hiikiyyuu jechaa turte amma kanaatti dubbachaa turte aangoo argatte Hawwaanii. Asimmoo hiriyaan ayyuu kunis dubbachaa turte eengadda kana waan arge jechaa turte. Isinis qophaa araaramuuf waan ta'eef kana booda garuu xixximmisin jedhiina normaal. Ebeluurraan gorina yoo barbaadan akka keenya kota bashannanaati haasaarra irra haasa'u normaal no. Kanarra singorii sanarra singorii garuu iddoo dhugaan jirtu dudubbatta normaalidha jechuudha. Naa kana sini jedha. Inshallah hundumtuu kiirii ta'a nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu.